السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا ماتي أجبو شو نجن كيسان بلا جرتو جباتو في يوم بقى نجاتا تسنين جتا بقى رمضان كل الشنب فاقل قل كل أفرفا اتجيت تسنين جتا أما اللي كان دبر إسن حامل كيس ربين أجريسا أما اللي كان فموتو يو إن شاء الله نوها في جسيس ربين جتول كيرينك أو ربين وافقوا وهاي فردنا رت فيديو قصة جهك أبي سنين في تنجر فيديو قصة جها خنا كيسا كإسني لا في لا اتفايا دما قويا إدتي في وجين رمضان تندبدني كسلانة تاتني بوتوتني وصون أول جمدني وفتني ميت أقدني فردتني أقولتني اتفايا دما مالو جنان إسنويو مطبخ حساب باتن وأنت إبجتولا أجمدتي سهورة بودا وان فايدمتن فطورة بودا وان فايدمتن كراسل بدن غيوت إسنا في كل شنن تنكيستي دبا بريدا في بوكو بريدا باستني أكسم الفاتن فيك أبيسا في دندمتك أهم كيستني فيتامين بروتين كان كابو إن شاء الله فيديو غاري سنيو فيديو انتون غوزو تجح غوسا جهان تنكيسا كسفرت أرجمي لما سيوتا إسادي سيوتا توكو سيوتا أفر سيوتا فايدميتي وف دندمتي سيندر أبوليتيكي keessattuu dabbaa ajaa'ibatti borci irraa bilisa kan ta'e jechuudha karaa fayyaa qabeessatiin viidiyoo isin fayyadudha. Egaa ramadaana viidiyoo dabbaa hedduu akka hojjedhee ture isinitti miitiin ture jechuudha. Garuu immoo naan tasaa akkaane hin haqame ani immoo kan qopheeffadhe duraayyuu akka ramadaana keessa hojjechuudhaaf natti hin tolle waan beekuuf ammallee natti tolee osoo hin taane gaggabaabseetumaan daqiiqaa diqqeessitumaan walirratti qindeessee isinii fidee waan kanarraa akka fayyadamtan abdiin qabaa gamanumaan karaa viidiyootitti haasa'inuu isiniin jedha. ቪዲዮ tokkoffaa aannan burcuqqoo tokko kaamil dasam kan ta'e yookaan fuulfaat kan ta'e qopheeffattan as biratti immoo xahiina simsim kan jedhamu kana yookaan daakamaa simsimaa kan ta'e bifa saayii ta'een jechuudha bifa yaa'aa ta'een hojjetame kana isu kun akkanuma bittanii qopheeffattan inni kun akkanuma qophaan isaa bitama jechuudha akkuma nooteellan badhee bitamutti kunillee bitamu ergasii maankaa lamaa fuutanii aannan kanatti naqxan maankaa lamaa jechuudha yoo barbaadan sadiis godhachuu mirga keessan garuu hin baay'isina maankaan lamaa gahaadha. Egaa maankaa lamaa itti guutanii waliin dhohitan faayidaa simsimaa kanaan dura hedduu viidiyoos ni hojjedhe jira furdina irratti nambar waanidha yeroo injiraa miti kamuyyuu jechuudha fireetti isallee soorachuu ni dandeessan bishaan wajjin aannan wajjin timir wajjin jechuudha simsimni faayidaan isaa kana jedhameen dhumamu. Egaa waliin dhohitanii booda tamira jechuudha murabbat tamir ka jedhu kana yookaan dabsi tamir jedhama. Dabsi tamira kana jechuudha boqoo keenya nu furdisuudhaaf akkasuma qaama keenya nu miidhagsuudhaaf hanqina dhiigaa qabnuuf baay'ee dawaadha. Isa kanarrallee maankaa tokko fuunee itti goonaa jechuudha. Dabsi tamira kanarraa waliin dhuyina viidiyoon tokkoffaan kana fakkaata jidduu suuraa fi fuxuuratitti dhuguu dandeessan sa'aa isinitti tolee feetanitti jechuudha. Egaa viidiyoo lammatallee aannan eega qopheeffannee xahiniyyaadha. Xahiniyyaan kun xahiniyyaa turkii jedhamee beekamu maqaan isaa garuu innillee akka basoo jira footoo isallee isiniif hin kaa'a jechuudha akka basoo jira innis sooratuma akka kamittuu qixxaanis ni nyaatama jechuudha. Xahiniyyaan kun loozii wajjillee dhufa loozii malillee dhufa jechuudha. Isin immoo ka loozii malillee fayyadamuu dandeessan looziin fakkeenyaaf gubbarratti akkana keessatti akkan daddabalanii jechuudha. Inna xahiniyyaan kun yeroo hedduu kanaan dura isinii fideetiin jira baay'ee furdina irratti gahee guddaa taphata dhugaa dubbatuuf yeroo gabaabaa keessatti haala gaariidhaan isin furdisa jechuudha. Xahiniyyaan kunillee akkuma xahiina isa duraa sana simsimarraa hojjetama jechuudha. Simsima zayita simsimaatiin hojjetama. Baay'ee faayidaa qaama keenyaa fayyaa qaama keenyatiif baay'ee filatamaadha. Akkanatti walitti miiksi gootanii aannanii waliin bulleessitanii sa'aatii natti tola. Lubbuun kiyya naafuuti. Sa'aan kun anaaf gaarii jettanitti suhuuraa fi fuxuura jidduutti dhuydanii jechuudha. Burcuqqoo tokko jechuudha aannan kaamil dasam waliin yeroo gabaabaa keessatti furdatan viidiyoo lammaffaadha. Viidiyoo sadaffaan immoo tuyyuu akkuma arguutti jirtan asittillee aannan neskifaa xiqqoo irra buusee oo'isee fakkeenyaaf neskifaa xiqqishumusii wajjin oo'istanii ergasii fiddanii dabsa tamir kana jechuudha yookaan murabbaa tamira ka jedhamu kana fiddanii maankaa tokko waliin dhooftan itti gootanii waliin dhooftan jechuudha. Kanallee fuxuura booda hanga suhuuratitti ni fayyadamtan karaa salphaadhaan viidiyoo sadaffaa xumurreetiin jira
karaa viidiyoo afuraffaatti waliin deemna. Amma kun ka argitan kun Haliib Niidoodha. Inni kun immoo Hommos Maxahuun barreeffama isaa dubbifachuu dandeessan. Hommos Maxahuun yookaan firee shumburaa isa fakkaatu isa kanaan dura daakee bulleessee ho'isee isin garsiisa sana jechuudha. Maankaa tokko Haliib Niidoo kaamil dasameerraa yookaan fuulfaaxirraa bishaan burcuqqoo kanatti guutan. Maankaa tokkoof gimmaasha, maankaa tokko maankaa lama hamma feetan itti guutan. Haliib Niidoo viitaaminii guutuu fayya qabeessa kan ta'ee fi karaa salphaadhaan kan isin furdisuu danda'udha. Egasii hommosa kanarraa jechuun hommosni immoo beekamaadha furdina irratti, qaama miidhagsuu irratti, viitaamina irratti, pirootiinii irratti jechuudha. Baay'ee beekamaadha, baay'ee yeroo hedduu sooratamaadha jechuudha. Hommosa kana fiddanii daakkamaa bittan jechuudha. Hunda isaa daakkamaa bittan jechuudha. Fiddanii maankaa lamaatti guutanii waliin dhohitan furdistan jechuudha. Sukkaara maankaa tokko itti guutan. Waan Haliib Niidoollee sukkaara hin qabneef hommosni illee sukkaara hin qabneef xaa'ama hin qabu waan ta'eef sukkaara maankaa takka fiddanii itti guutanii jechuudha. Ergasii waliin dhohitanii dhuydan. Amma sirnis ni deebi'a. Haliib Niidoo maankaa tokko yookaan maankaa lama yookaan maankaa sadi achi ol garuu hin dabarsina. Bishaan qulqulluutti guutan. Egasii fiddanii hommosa Maxahuunallee akkanuma maankaa tokko yoo feetan maankaa lama. Yoo feetan maankaa sadii achi waliin dabarsina itti guutan furdistanii xiqqoosi akkallee immoo furdatee yoo ol fuutan lubbuu keessan isiniin cufnetti akka isinii giricha gootanii isinii dhugamutti jechuun lubbuu isinii banee sukkaara maankaa takka irra buustanii sirriitti waliin kurtanii wal fudhachiistanii dhuydan. Inni kunillee jidduu suhuuraa fi hamma jidduu fuxuuraa fi hamma suhuuratitti itti fayyadamtanii jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya viidiyoowwan hagammaa isinii fide kanarratti maaltu keemtu keessaa isinitti tola? Ammallee viidiyoo xumuraa isinii fidee jira. Viidiyoon xumuraa kun shokolaataadha. Shokolaataa faayidaa isaanii beektan miidhagina dhiiga keenyatiif faayidaa guddaa qaba. Akkuma shokolaatati namaan jedhama. Nama miidhagsallee nama furdisa. Baay'ee nama furdisuun beekama. Kun immoo maal jedhama? Soojaa jedhama jechuudha. Akka firee atara biyya keenyaa sana jira. Soojaa kanallee tumamaa isaa jechuudha. Tumamaa isaa bittan tumamatu jira waan ta'eef jechuudha. Bakkuma suuquma suppermaarkeetuma sasalphaa keessallee jira. Chokolaataa aannanii kan immoo kaamil dasan viitaaminii kan qabu jechuudha. Isa kanallee hin bittan. Egaa kana isa kan wajjin soojaa daakkamaa wajjin waliin dhohitanii akkasii wal fudhachiistanii burcuqqoo tokko fuxuurarraa hamma suhuuraa jidduutti sa'aatii isinitti tole fuxuura geeffattanii dhuydanii feetan immoo suhuura jala kaleessitanii suhuura nyaattanii keessanii booda dhuydanii mirga keessan. Viidiyoowwan kana keessaa hundaa yoo argachuu baattanis guyyatti tokko argattan, guyyaa kaan tokko argattan, guyyaa kaan tokko argattan hundi isaa akka argattanitti jijjiiraa fayyadama. Yoo dhabdan viidiyoowwan kana keessaa lama hin dhabdan, lamaan sana fayyadama. Tokko galgala yoo magriiba booda fayyadamtan, tokko ganama mootuyyuu suhuura booda fayyadama. Karaa salphaadhaan guyyoota 15 isin hafte kana keessatti furdattanii akka gaariitti miidhagdanii gaafa iidaa uffata iidaatiin babbareeddanii iftanii dadhabbii ramadaanaarrallee dandamattanii inshaallah ooluu dandeettan jedhee waa yaaduufin isinii fide. Egaa obboleewwan kiyya wajjiin ramadaanaa ulfaataadha. Ufii keessaniif bakka kennuu hin dagatina. Wama kamiinuyyuu ufii keessaniifis bakka kenna. Viidiyoon kiyya isinitti tole.